Gootota Oromoo isa sikkoo mandoo tooree tottooba'a haawusoo humna siroo duuleen faaka hawwasii lalleenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo gabaabduudhaaf daqiiqaa muraasaaf uummata keenya kan mana hidhaa biyya cinqamtuu san keessatti dararamaa jiraniif xiqqoo tokko sagalee ta'uudhaaf waan natti dhagahame ibsachuu dhufe jechuudha. Akkam jirtanii hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo dhiyeenya kan addaan banne jechuudha. Long time waliin garree baga jiraattan isinis baga waliin jiraanne baga kanaan nu gahe uummanni Oromoo silaa beeyta rakkachaatuma siyaasa ni rakkata biyyan baa kabaqatee biyyan baa jirus ni rakkata jechuudha. Sababni isaa waan nuti mootummaa hin qabneef jechuudha. Galatooma dhiyaadhaa share nu godhaa waliin nu gaha galata guddaa qabdanii thank you so much. So wanni nuti agartee biyya keessaa fi ummanni Oromoo keessaa dhalataan Oromoo kan biyya sanii mootummaa dhufaa dabraan biyya ambaa keessatti yoo rakkates hin gargaaramneef waan nuti akka lammii lammaffaatitti biyya san keessatti ummanni Oromoo kan miliyoona 60 jiraatuuf jechuudha. Kana hundaa kan godhe numa jechuudha. Tokko ta'uu dhabuu, waliif birmachuu dhabuu, waliif sagalee ta'uu dhabuu, wal hiruu fi wal kabajuu dhabuu akkasuma agartee tokko taanee qabsaa'uu dhabuutu kana hundaan mudate jechuudha. Baga jiraattanii welcome long time dhiyeenya kan addaan turree jira jechuudha. Baga dhuftanii warri dhuftanis share nu godhaa naman teessiftu jechuudha. Gara kaanii siyaasan uummata keenyaaf rakkanna jechuudha. Uummanni keenya rakkoo biyya keessa kabiyya keessa jiru sababa siyaasarraa kan ka'e hidhamaa ajjeefamaa reebamaa biyyaa baqachaa jiraataa jechuudha. Kan biyya ambatti bahes akka nama tokkotti wanni isaan rakkataa jiraniif dhumaa jiraniif dhukkubaa fi uffata dhabanii nyaata gahaa dhaburraa kan ka'e qaamni isaanii mammadaa'ee ilmaan xiqqoorraa hanga abboota gurguddatti wanni isaan rakkachaa jiranii fi tokko haala siyaasaa biyya san keessatti jechuudha. Uummanni keessaafuu xiyyeeffannoo mootummaa Itoophiyaa an akka nama tokkotti haasaa kiyyarraa ka'uudhaaf rakkoon jirtu mootummaa Saudii osoo hin taane mootummaa miti morna maafiyaa group wal ijaaree aangoo mootummaa biyya sanii Itoophiyaa harkaa qabu jechuudha. Warra rakkoon guddaan ijoon irratti xiyyeeffatee ijoollee biyya Arabaa kan irratti xiyyeeffatee rakkoo kanaaf saaxilee akka hidhaman akka ajjeefaman kan godhe mootummaa morna maafiyaa group kan agartee wal ijaaree aangoo biyya Itoophiyaa harkaa qabu jechuudha. Maaliif tokkoffaa sababni ijoolleen biyya Arabaa jirtu kun lafee dugdaa uummata Oromoo jechuudha. Uummata Oromoo walii galaati jechuudha. Dhaaba siyaasaa ta'uu gargaaruu keessatti wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh galatooma dhiyaadha. Dhaaba siyaasaa haa ta'uu akkasuma agartee mana amantaa kamuu haa ta'uu rakkataa haa ta'uu beelawaa Oromoo haa ta'uu gargaaruu keessatti ijoolleen biyya Arabaatuun sabboonummaa cimaa qaban jechuudha. Sabboonummaa cimaa qabaachuurraa kan ka'e mootummaan biyya sanii xiyyeeffannoo keessa galchee yoo yaadattan rakkoon tun kan itti heddummaachuu jalqabe erga leencoo baatii ambaasaaddarummaadhaan biyya Arabaatti ergame jechuudha. Maaliif itti ergame mootummaa Saudii kanaan wal ta'uudhaan ijoolleen sabboontoti kun kan karaa sooshaal miidiyaatiin mootummaa kana girgireessaa jirtu sheeriin haa ta'u dubbachuun haa ta'u
waa post godhuun haa ta'u, maallaqa lammii isaaniitiin bira dhaabbachuu haa ta'u, dhaaba isaanii, rakkataa isaanii, ummata isaanii kan biyya keessa beela'e gargaaruudhaan mootummaa kana halkanii fi guyyaa hafuuratti kuttee ijoolleen keessaafuu adda durummaadhaan diyaaspooraa addunyaa irra faca'e keessa gaheen ijoollee biyya Arabaa kan agartee mana Arabaa dalayduu fi horii Arabaa tiksitu akkasuma of jijjiiruudhaan biyyoota Arabaa keessa faca'an gaheen isaanii gahee hagana jedhamne jechuudha. Nu caala bu'aa isaan nu godhan caala mootummaa murna maafiyaa grup kanatu beekaa jechuu gahee isaanii. Nuti amma harreen daa'ima baattu akkuma jedhan mi'aan beeytu jedhan. Nuti ijoollee tana gocha isaan birmannaa fi gocha isaan baroota dheeraadhaaf qabsoo Oromoo kana cinaa dhaabbachuudhaan sabboonummaa qabaachuudhaan karaa kamiinuu osoo of hin qusanne humna isaanii akkasitti osoo enerjii agartee biyya oowwituu fi biyya agartee jiruun namaa hin mijanne mana Arabaa dalaguudhaan bakka adda addaa agartee horii tiksuudhaan qabeenyaa fi humna isaaniitii fi sagalee isaan ummata kanaaf ummata Oromootiif ta'an baroota dheeraadhaaf keessaafuu baroota kurnaan dabran erga Jaawar Mahamad dhufee Oromoo farasti jedhee ijoolleen tun qabsoo irratti xiyyeeffatte irraa jalqabee karaa hundaan diinagdee fi karaa hundaan agartee mootummaa kanarra dhiibbaa guddaa hagana jedhamne taasisanii jechuudha. Mootummaan kuni bu'aa isaan faayidaa isaan yookiin immoo miidhaa isaan mootummaa Itoophiyaa irraan gahan beekaa jechuudha. Kanaaf maal godha xiyyeeffannaan isaanii ijoollee kana baasuu osoo hin taane ijoolleen kun qeerroo fi qarreen biyyoota Arabaa keessa jiran kan sabboonummaadhaan guutaman kan saba isaanii cinaa dhaabbatan kan if hin qusanne kana nu caala isaan mootummaan kun murni maafiyaa gurguruu waan beekuuf irratti xiyyeeffatee fixuu yookiin immoo dhabamsiisuu yookiin mana hidhaa san keessatti beelaa fi gidiraan dhukkubaan dhabamsiisuu filatee jechuudha. Kana walitti himuun barbaachisaadha. Anan gan hubadhetti dhihaadhaa hundi keessanii galatooma ijoollee teenya qeerroo fi qarree. Hangan hubadhetti erga keessaafuu mootummaan TPLF illee akkanuma jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa kana irratti xiyyeeffatee fixuu fi dhabamsiisuu filata. Maaliif tokko siyaasaa isarratti gaagama hagana jedhamne geessaa jechuudha. Mootummaan amma jiru murni maafiyaa grup ka amma jiru kunis waan agartee mallas irraa mootummaa TPLF irraa barate sabboonummaan cimtuu mootummaa isaanirraan gaaga'ama geessu yookiin dhabamsiisuu yookiin fincila biyya keessaa fi alallee itti kaasu kan karaa adda addaatiin agartee humna guddaa qabu ijoollee biyya Arabaa kana waan ta'eef Abiyyi Ahmad OPDO'n irratti xiyyeeffattee ijoollee teenya fixuu murattee jechuudha. Nuti wanni godhuu qabnu maalidha akka yaada kiyyatti murna maafiyaa kana harka micciirree akka isaan galchan godhuudhaaf yookiin ammoo akka xiyyeeffannoo itti kennan godhuudhaaf nuti sagalee ta'uu qabna. Akkami sagalee taana? Akkuma namoonni hedduun jedhan diyaaspooraan halkanii fi guyyaa osoo hin jenne dhaabbatee hiriira bahuudha. Hiriira baanee sagalee ta'uufi. Lammaffaa uummanni biyya keessaa gahee guddaa taphachuu danda'u qaba. Uummanni biyya keessaa gaheen inni taphatu gahee xiqqaa miti jechuudha. Ilmaan Oromoo kan biyya Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa hin taane san keessatti haala nu arginu kana haala suukanneessaadhaan dararamaa ajjeefamaa dhukkubaan reebamaa kan nagaa hin arganne kan nyaata hin arganne reebamaa jiraatan kana haadhaa fi abboonni isaanii biyya keessa jiran jechuudha. Ilmaan achi dararamaa jiran kanaaf maatiin isaanii kan biyya keessa jiran adda durummaadhaan fincila dhoosuu danda'u qaban. Kan agartee mootummaallee hayyama gaafachuu hin qaban jechuudha. Uummanni Oromoo kaabaa fi kibba osoo hin jenne lubbuun namaa takka tan miidhamtu addunyaa biratti qaaliidha jechuudha. Akkuma dheengadda reeyaan agartan guyyaa shan booda mootummaan biyya sanii haala saniin haala agartee nama dinqisiisuun lubbuu isaa oolchullee dadhaban bahee akkasitti haala saniin mucaasaniif agartee dirmannaa fi jaalala lubbuun nama takka hagam takka akka qaalii taate addunyaa guutuu dinqisiise jechuudha. Nuti silaa beekamaadha. Uummanni Oromoo mootummaa hin qabu, nama birmatuuf hin qabu, nutuman waliif agartee wali malee waa takka hin qabnu jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa kana kan agartee qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa qaban, kan shoora guddaa taphatan, kan diinni biyya saniillee sodaatu, kan murni maafiyaa grup aangoo harkaa qabu kun sodaatu agartee dhaaba siyaasarra, dhaabbolee siyaasarra, dhaabbolee agartee bosona jirturra
kan inni sodaatu ijoollee biyya Arabaa kana. Maaliif yoo biyya galchee sabboonummaa qaban waan ta'eef sabboonummaa isaanii san garaan abadan inuman jijjiire jechuu ijoolleen biyya Arabaa tun. Biyya yoo galanis dhiibbaa irraan gaan jechuu qeerroo ijaaruudhaan sabboonummaadhaan waan isaanii hin bitamneef isaaniif hin dalagneef akka isaan barbaadanitti waan hin ajajamneef biyya yoo galchanis faayidaa isaan irraa argatinirra dhiibbaa isaan irratti godhanii agartee mootummaa irratti godhanitu irra cimaa waan ta'eef kana tolchee waan beekuuf mootummaan sodaa irraa agartee qaburraa kan ka'e akka isaan gidirfaman akka dhabaman akka isaan agartee harka kennatanii yookiin mallatteessanii galanii isaan jalatti ashkara ta'anii dalagan yookiin qeerroo kakaasanii mootummaa kanaaf beekamtii kennanii uummata afaan faajjessuudhaaf akka isaan akka barbaadanitti ergamaniif isaan kana jilchisuu barbaadan jechuudha. Kan dandamate yoo nuti baafne mallatteessine yookiin ammoo akka nu barbaannu kan biyya galchinu taate akka barbaannu ajajachuu dandeenya ka jedhu kana gidirsuu keessatti shoorri guddaan kan taphachaa jiru murna maafiyaa group kan aangoo harkaa qabu kana jechuudha. Kana uummanni Oromoo tolchee beekuu qaba. Nuti kan agartee beekuu dadhabne mootummaan keenya sagalee ta'uufi qaba. Ilmaan tana galchuu qaba. Mootummaadha kan hidhee irra taa'aa jiru. Kan ajjeese akka isaan dhuman beelaaf saaxilaman kan godhaa jiru murna maafiyaa group kana jechuudha yaa Oromooti. Nuti kana maaliif hin beekne? Siyaasaan biyya sanii akkuma amma deemaa jirtu hundinuu Oromoon hundinuu kan biyya keessaa fi biyya alaa tolchee beeka waan biyya keessa deemaa jiru jechuudha. Mootummaan kan sodaatu akkuma irra deddeebi'ee dubbadhu ijoollee biyya Arabaa Oromoo biyya Arabaa keessa facaatee qeerroo fi qarree jiraattu sabboonummaa isaanii tolchanii waan beekaniif abadan mootummaan kun xiyyaarachi dhaabee biyyatti galcha kan jedhu aan agartee dhibbatti irraa amantiillee hin qabu because diinni isaanii guddaan tokko diinni mootummaan sodaatu tokko kan agartee qeerroo biyya keessaa akkuma beeynu adamsanii fixanii jiran kaan maallaqaan bitan kun wobotti makamee jechuudha. Kun hidhaa jira jechuudha. Isinii galaan kun biyyarraa baqachiisanii dhabamsiisanii jechuudha. Kun kaafe kan qeerroo biyya Arabaa kana jechuudha. Kana ifi galchuu jechuun isaaniif hedeeki mata dhukkubbiidha jechuudha. Nuti rogeeyyiin Oromoo, hayyoonni Oromoo, miidiyaan Oromoo wanni tolchee dubbachuu qabu maatiiwwan biyya keessatii fi Oromoon biyya keessa jirtu mootummaa kanarra fincila kaafne harka micciiruu qofa falli jiru jechuudha. Keessaa fi ala. Diasporallee irra shoora diasporan biyya alaatii taphaturra shoora uummanni Oromoo gadi bahee hiriira dhangala'ee akkasitti bahee mootummaa kana harka micciiruu danda'utu irra shoora guddaa ijoollee kanaaf agarti ijoollee kana baraaraa jechuudha. Keessaafuu uummanni biyya keessaa dhibbatti adda dureedhaan yoo kutaa Oromiyaa keessaa ka'ee haala kana carraa kana fayyadamee carraa sooshaal miidiyaa irratti rogeeyyiin Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoo akkanatti aktiivistoonni Oromoo gabbaanii miikaa kana yookiin ammoo baagii kan uffatanii tiraash baagii kan uffatanii uummata kana sagalee ta'uudhaaf akkanatti sooshaal miidiyaan girgiraa'ee kaadiree fi arraabduun hamba nyaattuun arraabduu nurratti agartee taphachaa jiru nurratti qoosaa jirtu kan akka Fayyisaa Leellisaa kan akka namicha mataan miilan agartee miilan fiiguu osoo hin taane mataan fiiguu erga jalqabe kiyyaan kun uummata Oromootiif gara nyaatti takkallee hin qabu jechuudha. Barruu inni katabe argitanii jirtan jechuudha. Qoosaa jira nami kun jechuudha. Hambaa nyaacha mindaa agartee mootummaa murna maafiyaa kanarraa nyaacha hanna walii wal ta'anii lafa qoodamuu fi lafa ijoollee tuulamaa lafarraa nami xuluggore namicha waslaattaa Oromoo dhumaa jirtu irratti qoosaa jiru kana jechuudha. Isinii galaami. Isaan hunda girgireessaa jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti kana uffannee suuraa kaa'uudhaan yookiin ammoo viidiyoo waraabuudhaan ijoollee teenya tanaaf sagalee ta'uun murna maafiyaa kanarratti hedeekii uumaa jechuudha. Maaliif tokko duulli sooshaal miidiyaa kun yoo kan itti fufu ta'e biyya keessaa waan dhalchuu beekan jechuudha. Biyya keessaa hiriira sochii fincila dhoosaa jechuudha. Fincila dhoosaa kun beekamaadha. Maaliif uummanni Oromoo amma karuma agartee itti nama hoogganee ittiin fincila karaa ittiin agartee hiriira bahuu dhabe malee uummanni Oromoo garaan madaahee jira jechuudha kan biyya keessa jiru. Fincila dhoosuudhaaf amma akka dhagaa jirrutti uummanni Oromoo bakka adda addaatti kaka'umsatti mul'ataa jira jechuudha. Oromiyaa keessatti jechuudha. Maaliif sababa sooshaal miidiyaa irratti aktiivistoonni sabboontonni Oromoo haala kanaan suuraa fi bifa agartee
baagii gurraacha trash baagii kana yookiin ammoo waraqaa gurraacha qashinaa itti naqan kana kan isaan uffatanii ittiin rafan nutis isin faana jirra jechuudhaan deeggarsa qabnuu fi gara nyaattee qabnu jaalala qabnu sagalee ta'uudhaan bifa kanaan agartee sooshaal miidiyaa irra duulli deemaa jiru kun mootummaa fi kaadiree mata dhukkubbii itti ta'ee haala namtichi mataan fiigu garaa duwwaa mata sammuu duwwaa kan agartee nyaachuu malee yaaduu hin beekne namummati amanne kan asoo goobana faarsi jedhanii ni gabbayee faarsu kan nafxanyaa asoo faarsi jedhanii ni sekendii takka gabbayee faarsu ardha namummaa siyaasan sammuu isaa siyaasat akka uf keessa daawunlood godhe keessaa baasuu dadhabee jechuudha. Dhugaa rabbii Fayyisaa Leellisaa namni jedhamu kun nama agartee mataan fiigu nama erga agartee politikaa seene politikaallee hin beeku politiksii nama hin beeku nama akka isaa kanaam jechuudha. Namni politiksii beeku dhaabbatan qabu politikaan yeroo namummaa akka namummatti agartee nama tokkoof bilisa taatee siyaasarraa bilisa taatee sagalee ta'uunif namummaa kee argisiisa malee waan biraatiin jechuudha. Kanan beeku jechuu kun agartee sammuun duwwaa namicha agartee mataan miila malee miilan cehu malee mataan agartee yaanne sigala waan isin jedhu. Nama agartee siyaasaa erga agartee daawunloodif keessa godhe namummaan beekne jechuudha. Kaadireen hundinuu akkas jechuudha. Kaadiree hundi yoo argitan jechuudha. Kaadiroti namni ijoollee biyya Arabaa kana waliin dhaabbannaa ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo ta'uu isaanii dhiise. Namummaadhaan namni achitti haala suukanneessaadhaan mana hidhaa keessatti dararamuun kun yakka waan hin taane namummaa akka namummaa qofatti sila gadi bahanii siyaasan ala ta'anii deeggarsaa fi ummata kanaaf sagalee ta'uutu irra jira jechuudha. Kennuufitu irra jira jechuudha. Garuu isaan akka siyaasaa daawunlood ifi godhan ofirraa agartee abdeet ta'uu hin dandeenye jechuudha. Maaliif isaan kan beekan Oromoo taanan ati Oromoo taanan diina bas diina jedhanii mataa keessatti erga uf kaayan deeban namummatti akka namummatti yaadu hawaasummaa fi siyaasaa gargar baasanii beekuu hin dandeenye jechuudha. Guddaa isaanii kan mataa cumarraa Abiy irraa qabi hanga jalatti kaadiree fi deeggartoota warra arraabdota agartee hambaa isaanii gayutti sammuu isaanii bilisa godhanii namummaa akka namummattuu yaaduu hin dandeenye jechuudha. Dhaamsi kiyya guddaan uummata Oromoo bal'aa kan biyya alaa jirtan kan carraa gabbaatanii qeerroo fi qarree dararaa hagana hin jedhamne suukanneessa ilmaan xixiqqishoo waddamtee bilchaattee dhukkuba garaagaraatiin saaxilamanii kan nyaata hin qabne kan uffata hin qabne kana kan dawaa hin arganne kan dhukkuba kan reebamaa jiran kanaaf sagalee ta'uudhaaf carraa nami gabbaatanii sagalee ta'uu fi dandeessan gabbaanee sagalee haa taanu. Oromiyaa amin diyaaspoora addunyaa kana hundarratti gadi baanee suuraalee isaanii gocha isaan mootummaan Saudi Arabiyaa godhaa jiru kana mana hidhaa keessatti dararaa inni irraan gahaa jiru viidiyoo waraabnee email itti godhuu danda'u. United Nations email godhu. Human Rights karaa adda addaatiin itti gadhiisnee imbaasilee garaagaraa kan biyya Arabaa kana agartee Saudi Arabiyaa sila namummatti namummaa hin qabani beektaa warri kun namummaa hin qaban jechuudha. Uummanni Oromoo mootummaa waan hin qabneef dantaa isaaniitiin mootummaa kana waliin ta'anii hundee sabboontoti eessa jira mootummaa keenyarra kan dhiibbaa godhaa jiru tokko ijoollee kana jechuudha wal ta'anii fixaa jiran jechuudha. Kana beekuu qabna jechuudha. Rogeeyyiin hayyoonni Oromoo meeti akkamitti waan kana fala itti godhuu dadhabne mootummaarratti dhiisnee mootummaa kana nu godha akkana nu godhachuu osoo hin taane mootummaa gurra hin qabne mootummaa ija hin qabne murna maafiyaa group kan sammuu hin qabne kan namummaa hin qabne kanarratti akkamitti hayyoonni Oromoo mootummaan kana godhuu qaba kana godhuu mootummaa kana murna maafiyaa group kana beekamtii kennitanii mootummaan kana godhuu qaba. Kunu rongiidha. Kunu dogongora guddaadha. Dhugaa Rabbii yoo dubbanne sigalee waan isinii galaam yaa uummata Oromoo. Hayyoonni Oromoo rongii dogongora guddaa miidiyaa garaagaraa argaa jirra jechuudha. Mootummaa kana murna maafiyaa kana beekamtii kennanii kan isaan inumaa'uu shoora guddaa itti taphachaa jiru. Karaa lafa jalaatiin mootummaa Saa'udiitiin wal ta'anii ijoolleen Oromoo akka hin baane kan godhaa jiru mootummaa ta'ee osoo jiru kana namni hundi ni beekaa jechuudha. Isinii galaamoon isin jedhu. Osoo beektanii mootummaa murna maafiyaa group kana beekamtii kennitanii how come mootummaan ijoollee tana galchuu qaba? Mootummaan akka galchuu dadhabe
lammii isaa akka lammii biyya Itoophiyaa tasoo kan laalu ta'e mootummaa xiyyaara tokko xiyyaara gartee yeroo takka just one trip geesse galchuu danda'a yookaan ammoo wal ta'e Saudi Arabiyaanu galchitee achi simatee ijoollee maatii isaaniitiif galchuu danda'a jechuudha. Kana godhuu hin dadhabne uummanni Oromoo of sobuu keessaa habaanu of sobuu jirraa jechuudha. Maaliif hayyoonni Oromoo of sobdanii uummatallee sobdanii rafistan? Uummanni hiriira bahee mootummaa kan harka micciiree murna maafiyaa kana harka micciiree ilmaan isaanii galfachuu hin dadhabne jechuudha. Kan rafisaa jiru miidiyaa Oromootii fi uummata hayyoota Oromooti jechuudha. Murna maafiyaa gurup kan agartee gara nyaattee hin qabne, kan dantaata akka namarraa hin qabne, beekamtii kennitanii fi mootummaan galchuu qabaa yoo jettan afaan guddatanii I feel so sorry. Hedduu nadhagahame jechuudha. Bakka namoota adda addarraa 95% mootummaa beekamtii kennee fi mootummaa gurra cufatee taa'u jiru kana mootummaa ija hidhatee taa'u jiru beekamtii kennitanii fi mootummaan galchuu qaba. Mootummaani namni kumaatamaan mana hidhaa keessa waddamu san dhiise akka saanduuchitti waddamu dhiisiti. Namni tokko osoo irraa miidhame mootummaa fedhii yoo qabaate namni tokko qofti yoo kan miidhamu ta'e right away tarkaanfii fudhataa jechuudha. Fudhachuu danda'a jechuudha. Mootummaadha jechuudha. Because kan itti gaafatamus Abiy Ahmad jechuudha. Amma nuti amma qabsoorra jirra. Uummanni Oromoo hin bilisoomne. Uummanni Oromoo mootummaan qabu firaan qabu jechuudha. Nutis fira walii ta'uu dadhabne yaa uummata Oromoo dhugaa walitti himna jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo hayyoonni Oromoo kan keessaa fi ala fira walii ta'uu dadhabne waliif sagalee ta'uu dadhabne waliif hoogganamuu dadhabne wal kabajuu wal jala deemu tokkummaadhaan waan tokko godhuu dadhabne jechuudha. Meeti guruppiin looyeroota Oromoo addunyaa kan addunyaa irratti ijaaraman kan Ameerikaa kana keessa jiran kan mallaqa yeroo garaagaraa guurree nuti walitti qabnee isaaniif kenninu meeti. Seenaa jimjimoo fa'aa meeti. Karaa UN'tiin maaliif hin geenye? Warri advokaasii meeti. Dr. Hinuu Gabbisaa fa'aa kabajamaaf jaalataman nu jaalannu jechuudha. Hayyuu Oromoo mee atiin liidi goote looyeroota Oromoo idil addunyaa walitti qabamtanii mootummaa Saudi Arabiyaa nuti dippiloomaa walii ta'uu qabnaa barnuti. Isinii galaa mana isin jedhu. Idris. I can't bro. Isinii galaami. Waliif maaliif nuti agartee ambaasaadaran taane. Hayyoonni Oromoo wal ijaaranii ambaasaadara maaliif hin taane? Mootummaa Saudiitiin dubbachuu danda'u maaliif hin dandeenye? Maaliif karoora itti goone nuti waliif dhimmamnee waan tokko godhuu dadhabne maallaqa ni qabna. Maallaqa ijoollee san ittiin karaan yoo itti argame xiyyaara itti kireessine ittiin galchinu nuti ni geenya jechuudha. Gana daaspooraan addunyaarra jiru jechuudha. Ni buufna maallaqa mootummaa miti. Kun murna maafiyaa irra neenu jechuudha. Ijoollee san nu galchenne. So kanuma nuti kan godhuu qabnu wal eeguu osoo hin taane murna maafiyaa irratti harka achi qabne murni maafiyaa gurup kan aangoo harkaa qabu kun galchuu qabaa osoo hin taane nuti maal godhuu qabna? Karaa kamiin ijoollee kana sagalee taanee hiriira baanee dhimma qaama barbaachisu hundaa kan mootummaa Saudiitiin wal hidhatu dubbisnee ilmaan kana baraaruu dandeenya. Sabboontota kan rakkoo fi gaaga'ama cinqaa dararaa mana hidhaa cinqaa san keessaa baasuu dandeenya. Haala kamiin addunyaatti beeksisuu dandeenya. United Nations viidiyoo fi suuraalee kan akkamitti itti erguu dandeenya. Kan sila liid godhuu qabu beektota Oromoo hayyoota Oromoo kan biyya alaa kana advocacy warri dalaydan warri member taatanii advocacy keessa dalaydan kan seenaa jimjimootiin hoogganamtu meetati. Maaliif waan kanarra dalaguu dadhabde? Hinuu Gabbisaa Dr. Hinuu Gabbisaa faan hoo looyerooti idil addunyaa kan Oromoodhaa meeti. Waa meeqa godhuu dandeenya? Hiriira daaspooran jiraattoti addunyaa kanarra jirtan Awurooppaa, UK, Austraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa. Mee maan baane nuti dhangalaanee maaliif imbaasii Saudi Arabiyaa dura baanee sagalee hin taaneef fala irratti maaliif hin dalayne nuti? Falli harka keenya jira. Nuti mootummaa eeguu osoo hin taane fala harka keenyarra jiru itti fayyadamuu dadhabne. Hayyoonni Oromoo liid uummata kana goote community'n addunyaa community'n Oromoo addunyaarra jirtu uummata kana walitti qabdee fala barbaaduu dhabutu ijoollee kana baroota dheeraadhaaf dhukkuba kanaa fi dararama kanaan agartee saaxilee jechuudha. Kana keessaa bahuu qabna. Viidiyoo kana sheer godhaati qaama dhimmi ilaallatu akka looyeroota Oromoo uummati Oromoo daaspooran hiriira akka baanu
community addunyaa irra jirtu community le Oromoo kan addunyaa irra jirtu hundaa'u biraan nagaa keessaafuu kan adda dureedhaan xiyyeeffannu itti xiyyeeffadhani Oromoo biyya keessa jirtu maatiileen biyya keessa ilmaan agartee ilma ijoollee Saudi Arabiyaa keessa dararamaa jirtu maatiin isaanii kan biyya keessa jirtu dhangalaanii hiriira fincila mootummaarratti murna maafiyaa guruuf kanarratti dhoosne harka micciirree akka inni ilmaan kana achi keessa osoo hin jaalatin fedhii maletti akka inni dararama san keessaa baasu harka micciirree godhuu danda'u qabna uummanni Oromoo biyya keessa hiriira fincila dhoosuu qaba jechuudha. Diasporaan irra fina akkuma deeggarsa isaanii agartee baagii gurraacha kan uffanne argisiisaa jiru suuraa fi viidiyoodhaan gadi baanee hiriira baanee fi uffannee hiriira ittiin habaanu sinigalaan kana uffannee imbasii Saudi Arabiyaa duratti hiriira baanee deeggarsaa fi sagalee taataanuu fi deeggarsa kennineef sagalee taanee fi isiniif jirraa ni baatan jenne haga tokko reebichi murni mootummaan Saudii mana hidhaa keessatti cinqaasan gubbaa reebaa jiru akka irraa dhaabbatu nyaanni akka kennamuuf yaalli akka godhamuuf hanga haalli mijjatee biyyatti galaniif sagalee ta'uufin itti fufuu qabnaa isiniin jedha. Dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa bakka dalagaa jirraa galatoomaa kana garaan dadhabeeti kan amma agartee dhufe jechuudha. Maaliif because nun dandeessu jechuudha ilmaan Oromoo dararama kaanirraan kaanitti deemna malee fala argachaa hin jirru jechuudha. Kana kan godhe immoo wal ta'uu dhabuu keenyaa fi hayyoota Oromoo wal ta'uu dhabuu kanatu kana hundaan nu ga'ee mootummaan hin jiru mootummaa mataa keessaa if baasa waan godhuu qabnu irratti xiyyeeffannee waloon taane diasporaa fi hayyoonni Oromoo kan biyya alaa keessa jirtan hundi keessan karaa hiriiratiin karaa dippiloomaasiitiin karaa advokaasiitiin karaa maadreetiin dalaguu qabna ijoollee kana baraaruu irratti xiyyeeffannee waan tokko lafa kaa'uu qabna kan jedhuuf gadi dhufe namoota hedduun irraa dubbatanii jiranii namooti sagalee taatan hundi keessan galata guddaa qabdanii taankii soo maachi warri sheernaa gootanis warri sagaleettiin akka uummata Oromoo bal'aa bira ga'uuf sheer gootanis kan dhuftanii waliin turtanis yeroo keessan irraa qoodamtanii galatoomaa isiniin jedha. Nun teessiftuu walitti deebina rabbiin ijoollee tana falatti nu godhe achi keessa cinqaasan keessa biyya Oromiyaatti biyyeessan galanii biyyeessan yoo nyaataniyyuu waan guddaadha jechuudha. Rabbi keessaa nu haa baasu du'aa'iidhaan sheekotaa fi namni agartee amantii karaa adda addaa qabdaniin itti du'aa'ii nu godha. Rabbi nu haa baasu jechuudha. Kanuma goonaa murteen agartee falli guddaanii hayyoota Oromootii fi kan agartee ummata Oromoo biyya keessa jiran ummati Oromoo dhangala'ee hafuura itti qabuu qaba murna maafiyaa grup kan namaaf hin naane kan gara nyaattee takka hin qabne kan agartee namaaf hin rifanne kana harka micciiran malee waa takka irraa fuudhuu hin danda'an jechuudha. Kana godhuu qabna. Thank you so much waliin turuu keessan.